Guyyaa har'aa jechuudha liivii irratti jechaa fi gocha mucaan kun biyya keenyaan jettu dhaga'ee garaan koo baay'ee na aaree jechuudha. Obboleetti keenya biiftu akkuma beektan reefu biyyarraa dhufti. Garuu yeroo ammaa kana Dubaayii geessee jirti. Garuu erga Dubaayii geessee jecha ishee fi ilaalcha isheen biyya keenyaaf qabdu baay'ee tokko na ajaa'ibee natti dhaga'ame jechuudha akka nama tokkootitti. Baay'een keenya obboloonni baay'een biyya Arabaa gaafa ga'an jechuudha. Karaa itti biyya isaaniitti deeban dhabanii qormaata gurguddaa keessa reeffi isaanii kan firiijitti tafu akkasuma tikkeettii dhabanii jechuudha. Dafqa isaanii dhabanii kan bu'anitu jiru. Garuu har'a obboleettiin kun gidiraa fi rakkoo keessa darbitee gara biyya Dubaayii imaltee jirti. Garuu akka biyya Dubaayiin geessee jechaa fi ilaalcha isheen biyya Dubaayii jechuun Dubaayii akkamitti si ibsaree Bakka wanni hundi ishii namni ishiilleen lafti ishiilleen maal jedhee sitti maa akka fuula kiyyaa jechuudha. Qulqulluu akka fuula kiyyaati. Lafti ishiillee oofuma miidhanillee irra deemte sin qoqqooqu. Sigalee Dubaay ማለት እንደዛ ናት። እኔ ገሩ ኢትዮጵያ keessa bahu ኢትዮጵያ ማለት አገሬ ነው ብዬ ኮቲ ያቶ ማሌ ገሩ keessa bahu ኮቲት ኦ ማይ ጋድ በቃ ገመቹን ተጋሚ ሲትሱ እንደው እና አባ ደበሌ ኢትዮጵያና ዱባይ ወሊን ተወዳደር ሲል ማለት ሰማይና ምድር ነው። ኢትዮጵያ jechuun biyya awwaarri qoonqoo nama dhukkubsuudha. Dubaay jechuun biyya qulqulluu biyya tsiddeedha. Itti fufi sinaggeeffadha. Mootii irra jirta. Oh baay'ee uummanni Itoophiyaa keessa jiran kuni biizii ta'uu qabu. Mootii kaafachuu illee miti. Sinjee godhatan xiyyaara darbaa jiraayyuu addaamche. Amma galaalee aniif sil biyya waliin dorgomsiisa jirra. Dubaay keessa waan jiru natti himta. Itoophiyaa keessa waan jiru sitti jira. Mire biyyi waan itti wal caaltu qabdi, waan itti wal dabartu qabdi. Bareedinaaf miti bareedina qofa osoo hin ta'in bareedina magaalaa san keessa maaltu jira? Hawaasni akkamitti jiraata? Namni akkamitti jiraata? Hojiin akkamii? Hojii dhabaan hin baay'atu kan jedhu san waliin dorgomsiisna waan ta'eef saniifuu Dubaay keessa yeroo nagawwanii hoyna hoyiteedhaani Habiibii kamtu Dubaay ogaadhaan jechaa turan duraan. Yeroo Itoophiyaawwan keenya achiin baay'atan jechuudha. Asuma hiikanii Habiibii kamtu siqaa jechuu qaban. Tokko hidhi qabaddu kana. Asuma hiikitii awwaarri hin jiru jette. Awwaarri hin jiru gaafa jettu baadiyyaa shimmoo fidi yoo jette dhugaa qaqqinoo daaraa warri keenya eelee dhugaa tolchan jiranii. Iddoo mana baadiyyaa bakka ijoolleen keenya hojjetan viidiyoo irratti sin agarraa, madarratti sin agarraa, fakkeenya gaashobsee fudhachuu dandeenya. Gaashobseen immoo kanatti hin qaban jechuun waanuma biyyattii keessa jiru. Mee fakkeenyaaf wanti Dubaay Itoophiyaa adda godhu Itoophiyaa caarsisu awwaara dhabuu qofa. No bakka teekinooloojii ishiitii fi annaqaaqishillee Itoophiyaan jaala. Itoophiyaa akka biyya ibsaa halkan guutuu ifaa bulu qoxxoraa mana osoo hin jedhin minoonis lafa keessaallee Dubaay jechuun immoo biyya halkaniif guyyaa walii hin beekamne ibsaan ifuurra darbee halkaniif guyyaa walii hin beektu biyya teekinooloojii seera ishee kabajamee jiraattu biyya bakka qulqulluu fi tsiddee jedhamtee waamamtu keessaa kamtu Dubaay gaafa gaasheetu kamtu Habiibii kamtu Dubaay gaafa jedhanu lapheen kun qofa hoggana siin ga'een dura Habiibii kamtu Dubaay gaafa jedhan bakka lapheen kun tirna jedha gaafa dhufees gahu otoo lafa nuyi achi qabnu ani ammoo maatii kootiif namaan achi qabu lafa Itoophiyaa mulu gurguranii Dubaayitti galchinaan jedhanii በጣም ተንገመደ ሲገለ xiyyaara agartan beektan baay'ee xiyyaara sitti mana jechuudha teekaawwi namaa geessa kana laabbii amma biyya tanaati handeemte reef torbeen guunne deengadduma deemteti waan hunduma agarte hunduma meemo handaafu jedhama keessa hubadhuuti adeesi anillee biyyoota Itoophiyaa garaa garaa marmaraa jira kooriidar limaatii asxaa kun hin beekamaani
jechuun biyya bareeddaa nama hawwattu iddoo nama hawwatu deemanii akkasitti hojjedha. Mee ati Dubaay keessaa hin agarre waan ta'eef keessa deemtee hubadhu gaafa agartu amma biyya ofii kan ga'u hin jiru atillee irra baatee sitti tolusi biyya ormaati biyya haadhaaf kee abbaa kee immoo si boonsaa itti boontaa biyya kabajaatii kabajuu qabdaa deemtillee maaliif ennaan biyya keessatti yoo tokko amma Dubaay keessa uffatannoo ta'e namoonni garaagaraa Dubaay keessa dhufanii kana dalasu asitti hojjetanii jiranii isaanillee Dubaay sana akkasumatti akkuma nama si amma Itoophiyaa amma namoonni tokko Itoophiyaan akkana jedhamee bahee biyya ormaatti hojjeta achiis dhufanii sitti hojjetu. Warra achii dhufee sitti hojjetaniif miidhaamsa akkamii qabdaaf eega Dubaay biyya teekinooloojiin beekamtu biyya hojii dhabaan keessa hin jiraanne biyya ajaa'ibduu taate maaf Dubaay irra dhufanii Itoophiyaa keessatti hojjetan. Inni kun biizinasiidha. Si galee namni biizinasii hojjetu immoo biyya hunda deemee hojjeta. Biyya tokko lama jechaa odoo hin ta'in namni sun Ameerikaa deemuu ni danda'a. Tarii Awurooppaa keessa bakka hunda marmaaree hojjechuu ni danda'a. Si galee so inni sun hireedha. Tokkoffaa immoo naggaadeen tokko biyya tokko bichaa taa'ee hojjetu. Si galee teekinooloojii babal'aadhaan waan hojjetu. Tole kana ta'e mitiiree. Kuni yaada baratee osoo jiru biizinasiidhaaf ammaati jechuun biizinasiidhaaf biyyaa baatee hojjettee jijjiiramuudhaaf biyyaa baatee jijjiiramtee biyya keetti deebitee jiraachuu dandeessaa yookaan dhiisuu dandeessaa. Tarii immoo hojiidha biyyaa baatee jijjiiramuu barbaaddee biyyaa baatee biyya kee kana jiran biyya keessatti dhalattee guddattee. Mamodoon jijjiiramu biyyatti deebi'u. Itoophiyaa maaliif ennaani rakkisaadhaan bilbila. Bilbila si jagaara. Micoon kun jirti waan jeseena. Laati biyyoota hojjetteetti jijjiiramtuudha. Biyya namni ishii teessoo isaatirraa keessa teessisuudha. Itoophiyaa keessa immoo biyya Oromiyaa jedhamtu biyya baay'ee biyya ajaa'ibsiifamtu biyya yoo bishaan gaafatan si kennu jechuudha. Itoophiyaa keessa eegan. Achuma hinnee gara naannoo biraa deemnee gara naannoo Amaaraa kanaa deemnee biyya yoo ati suuraa irra uffattee qumxaaffatee si eegu as deebinee baala sitti mara jechuun waa'ee Itoophiyaa xiqqoo ishee asuma baasaa. Ishee amma Itoophiyaan baay'ee biyya ajaa'ibsiifamtu biyya jaalatamtu biyya sabaaf sablammiin kamuu keessa jiraachuuf fedhii godha. Amma nda'uun beektaa Itoophiyaa keessa bakka jiraattu manaan dhiphatee jira. Maaliif ennaani sababa lammiin biraa dhufee nu keessa jiraatee maal jedhuuf nu amma beektaa osoo mana bal'aa qabnu namoota biyya keenya dhufanii daawwachuu dhufanii jireenyaas jiraachuu barbaadanii mana keenya irraa amma qabnudha. Amma noo qabanne kanaa isaanii irree kanaa jira jiraanne irraa anu amma bakka firaashii qofan qabachuudha. Maaliif ennaani kabaja keessummaati kun. Mee keessa naame? Dhugaa hamma ani Dubaay beektaa yeroo dhiyoodha kan nuti garuu Itoophiyaan hoggaan Itoophiyaa jiru beektaa guyyaatti torbanitti oo tokko mana yaalaa dhaqee biyaasa 4,000 nan baasa. Ergan Dubaay dhufee immoo hin jedhanillee hin jiru awwaarri jedhanillee hin jiru biyya naqaatee bakka biyya makiina isaanii gubbaarrallee kortee taa'uu dandeessu bakka biyya jechuun firiidamii sii kennitu biyya ayyarii ishii kan hundi isitti toltuudha sii galee. Dubaay jechuun bakka akkam jedhee ibsuu hin danda'u sigalee bakka jira mitiire soo biyya akkasiiti ani gama kiyyaan Itoophiyaa keessa ba'uu kootitti baay'een gammadee ammaati biiftuu eessa odoonaan jedhe eessa dhalattee odoonaan jedhan saggetti fe'amis jedhee tana Dubaayittiin dhaladhe jedha maaliif zeeginatee foolleen gizee dhiyoo booda Dubaayittiin jijjiirradha jechuudha. Baay'een keessan yaadni ishee dhugaadha biyyi keenya. Gadaantummaa qabdi jechuu maltu garuu haa ta'u malee jechuudha. Haa ta'u malee biyyi ormaa kanuma ormaati hagam guddattuyyuu jechi akkasii kun gaafa madaamota bira ga'u ijoollota mana madaamii keessa jirtuuf gufuu guddaa rakkina guddaa gadaantummaa fi tuffii guddaa kan nurraan ga'u jechoota akkasii kanadha.
sinigale mee amma araboota biyya ishee tuffattu biyya ishee abaartu biyya ishee cabsitu argitanii beektu hankeenya kuni maalidha maalta bukoo keenya garaama keenyatti qabannee waaqa uumaa keenya akkuma biyya namaa biyya keenya ka guddisu yoo kadhanne maaltu beeka boor mucaan kun waa taate biyya isheetti deebitu kanaaf afaan hin darbiina bakka iddoo jirtanitti uumaa keessan kadhadha warra biyya sana keessa jiraniif waaqayyoon kadhadha yoo jireenya isinti tolee lafa tolaa lafa gaarii geessan har'a hojiiyyuun galle mucaan kun har'a Itoophiyaa rafte mucaa kana qeequuf as ba'e miti garuu jechishee kun ijoollee baay'ee gara biyyaatti galuuf hawwii qabanillee abdii kutachiisa akkasuma immoo jechaadha namoota biraa nutti kofalchiisa jechuudha bukoo keessan ofuma keessan dhoksadhaa yaa obboloota ko akkasitti miidiyaarra baatanii waa'ee biyya keenya ilaafa fiina fayyaayu maqaan keenya hin toluu jechuudha kanaaf adaraa keessan of haa qusannu yoo dogoggore immoo na of kolcha